suutumattan maal taate obboleesso yoo waan kana itti raawwattu taate maaliif natti ergitaa achirrattanii okay waati singii keessa seena haadha manaa maaliif natti ergitaadha ati obboleettiin qabdu ati obboleessa san qabdu maaliif hin sattarree maaliif satri irraa fuute satri maaliif irraa dhabde jedheeni akkasitti ofirraa buloo godhee gaggeesse jechuudha ishitti dhufeetan sootatti akka nama bifa qalbii cabsee osoo hin taane maaliif akkas taataa osoo hin jenne suutumatti beeksisee gorsee waan akkanaa kana ofirraa fagaadhu haadha mana xiyyaa akkasii fuulduratti akka of eegdu jedheeni itti dubbadhee amilee ishii eegee ishillee wallaahi kun isheen tana akka malee wallaahi boo'ee boochiseetan rabbii kanaan na argaa akka malee boochisee lafa ol kaatee wanni dhiifama caalaan jirtu jaalalti yoo dhiifamti mana keessa hin jiraatin jaarsa fi jaartii jidduutti wanni bultii jaamaa hin jirtu yoo jaalalti mana keessa hin dhiifamni yoo mana keessa hin jiraatin jechuudha. Kanarraa kan ka'e dhiifama ofitti beeytee tole marabbaa jedhatan jajjabeessee hamilee itti hore gaafa kaan immoo sababa wayiiti waa doorsisanatti fakkaataa namni waggaa dheeritti waggaa shamarran irraa waa dhabde silaa akka inni itti barbaadetti silaa qullan ishii dhaabaadha garuu immoo baga milkaa'iniif baga diddee hillee okay ilmi namaa silaa inni wanni inni irraa barbaadu hanguma qullaa sanii silaa hanguma gartee waa irraa baasisan gartee hanga san silaa gaffiideetan silaa uummata duratti gallakkisaa dhabdeen. Haa ta'u ishiin immoo akka ijoollee teenya taaniititti yookaan jiraa miti akka qullaa as dura as baatee yookaan hin goone. Garuu immoo sababa sanii irratti viidiyoo ol baase dhageesse. Haa ta'u kunillee hin milkoofnee fi erga wanni kun argame obboleettii ofiiti namni kun wallaahi osoo inni maxxansin dura obboleesso islaamummaatti itti dhufte amantaa islaamummaatiif jecha diinii islaamummaa irratti dhalatteef jecha bakka qabaadhu hin jennu. Wallahi namni suni amantaa islaamaa matiif bakka qabaatu dhiisee deemi seenaaf fokkottuu hojjedhu hin jennu. Seenaaf fokkottuu deemi hojjedhu hin jennu. Tudiinu kamaa tudaamu. Galata galfamuudhaaf teessa yookaan ilmoo teetiin galata galfamta yookaan haadha mana teetiin galata galfamu teessa jeetuman irraa akkasitti irraa buluu godhee narraa deemee achi deemee ishii qalbii roorrisuudhaan kan ka'e kun odeen gadda namatti erga ol baase jee jechuudha. Kun kan ammoo erga wanni kun taate maqaa rabbii guddaatiin isin qabee gahee akka irraa dhaabbattanii gahee yoo lakki salphinni keenya duniyaa fi akhiraa yookiin lakki isinumaa fi ishiitan adda baafnaa itti fufnoo qajeettan taatan wallaahi wabillaahi du'a takkitti qofa yoo taate malee anaaf ishillee dabasullee hin dandeessan. Wallaahi uqsimu wabillaahi osoo ishiin guyyaa adii deemtee zinaa dalleedha waan kanaan illee abadan addaan nu hin baaftan. Okay? Kuni kana akka nama tokkootitti akka tana hubattan jechuu barbaadeet. Wanni silaa isin na hin godhan hin qabu. Wanni ati ede sagalee natti qabdee ifirraa ariinaan jechuun kanatti hin dhagamin tokkollee nu hin jiru. Garuu immoo keessa kute haa taatu jazaa isin haa kafalu akkan waan kana irraa dhaabbattan akka waan bilbila keessan keessa jirus ofirraa haytan yoo hamtuun tiyya rabbi bira jirtu sun naa haqamuu ka barbaaddu ta'e جرى خير السلام عليكم. إبسا سجلين تسان. sagaleen diyyanii jirtimi. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ديبتي محمد نجرتي إيجي فراتي تنوان الرواوات قبضو ومني. Kanaaf amma isheenilleen alhamdulillah viidiyoo takka illee dalaydee jirti wallahi takka akka irratti hin gammanne nin galaa jechaa jirti fedha rabbiitiin wallahi gammachuun tana na caale yeroo nin galaa jetteellee beeksisallee dubbattee jirti viidiyoo san feesbuuk ishee jala seentanii dhaggeeffatullee ni dandeessanii kanaaf
rabbi qiyyaaf jalannaa goo akkanaa fi ishii yeroo dhiyoo keessatti baatii ramadaanallee as deemaa jira. Dhiisaa irratti illee hin durinaa dhiisaa hin dubbatinaadha. Akka unqaa iftaan keessatti yoo rabbi biraan taate iftaan keessatti akka isheen dhuftee Itoophiyaa itti buutu rabbiin haala naafaa mijeessu akkana inshallah ibsa abbaa jaallatee min kanaa dubbadhaa ibsa. Galatoomi Ustaaz Ba'anii ulfaadhu hin cinqamini wani nan siidhaamu ittillee uummata kanatti illee wawwaatin. Jaalalti furrii wajji dhageesse waan jaalatan waan fadhee wajji yoo dhugaan jaalalti dhugaa taate. Oduu akka shari'attuu ilaalan akka jaalattu yoo ilaalan waan jaalataniif ni du'anillee isin kanan beektan waan ta'eef. Sinii galee maaltu isarratti raawwatamaa ture namichi kun isa jala ture. Wanni kun akka isaan galma hin geenye nama jala dalagaa turan isaa wajji sirriitti naasee kara keessatti sinillee jechuudha. Namooti jara kanan adda diiga je'ee amata meeqa bara egaa ol fuudhanii as ittuma jira inni. Maama baaniif hin galin malee egaa viidiyoo irraa waraabbatee dhufee isa as bokkoodhaaf akka maama baan rifatee tan hiika je'ee achi utaaluuf itti fidee malee isa nama darreesse malee namichi turee jira. Wani takka godhuuf tarii kara tokkotti khayriidhaa fi tarii kara tokkotti badii fakkaattee dhufti. Ishuma tanaahu kam tokko irra isa jaalatu ishuma ibsuuf dhufti beekadu dubbiin takka takka. Sini galee kanaafuu wanni isin beekuu qabdan qabsoodha. Maama baanin ardhaa miti keessaa walitti haasawaa tura wala sabukkaa turan jechuudha. Qabsoodha. Waan inni yoo keessan naan jiru mucaan kun keessan naan jiru isin time wallaa miyyoo tana maama baanii miti anin dhiisuun jaakan akka inni dhaaddannoo inni dhaaddatun. Maama baanii miti anin dhiisuun jaa akka inni haasawaa mucaan sun keessanatti haasawa jechuudha. Aboo an waan hin qabu. Dubbii jirtu akkanaa ati maal jaartii namarraa barbaadda. Duris nu maarree godhe. Duris isin bara akkana nuti bara warra jimma akkas maarree godhe. Waan inni natti haasawu unkwaan maama baanii miti wallaahi watarlaan isin hin jebara. Anin dhiisuu. Siigalee yoo maama baanuu dhiise nuti hin dhiifnu na jechisuun jechuudha. Kanaaf wanni isin beekuu qabdan jaalalti furrii waliini ishiifis barumsa taati. Isallee kana dura akkatti rabbashisiisaa ture isa kana ta'uu dhalaa jechuun ni beektan akkuma harmi ishii gadi qalbiin ishii gadi ilmi namaa kan shawwadamne hin jiru keessa fuugaa kan aadaa laaligaa isaanis dubbataa hin turen biyya alaatti nama sossobaa turte malee wanni takka irrallee hin bareettu irrallee waan hin jettu sigalee dhalaan gurri ishii banaadha ogga biyya alaa jan abbuma feete mee fida haadhalmaan sagalee ni baafta biyya alaa maqaatti dhootte sin baasatteen. Jaarsoon amansiifti gaafa achi dhaqeen isa san jalaa kaadee sillee achi baafadhaate amma usiituma walumaan jira jannaate dhalaan jaarsoon ni amansiifti kana beekaa jaarsa'u rakkoon qabu nan janaajjanaa hoggaa achi baanen isa jalaa ba'ee sillee baafadhaa okkee jaan jaarsinu kana namaa beekuu dadhabdanii namarratti sin duurina innis waan fidus hin qabu maama baan wanni an siidhaamu iffin cinqin wallaa itti iffin cinqin maal ennaani murtee mataa keetii likkii jirtaa akkamatti deema. Akkuma amma likkii jirtu kanatti deema. Jaartin ta'e jaartii ta'eeti. Siigalee namni akka keetii kabiyya keessa jiru yookaan ka Suudi Arabiyaa jiru sin daffarre kasi daffarre kun akka Itoophiyaan akka Ameerikaan Itoophiyaa daffarteeti beekatu waladda paawara biyyaatiin si daffarre malee namummaadhaan si daffarre takka hin qabu. Waan si caalee wanni itti haasa'ee wanni ta'e takka hin qabu. Kanaafuu namni biraatilleen wanni kana ajandaa godhatanii wuuy udulataatis maarreettaniif hin jirtu kafuuru rahiimi unkaan tana dhiisiti yoo ati namaan araaramne akkamiin rabbiin si araarama yoo ati namaa dhiifaman goone akkamitti rabbiin dhiifama sii godha sii galee namni barate afaan bakka tanarratti namni tokko dhiifamannaani achiran tarkaanfadhannaani akka waan kufriiti jara keenya kara bira amantitti illee fudhattan kanaafuu araarama barbaada yoo namaaf araarame akka shari'atti illee fudhatama qaba waan ta'eef namarraayis gabbu'aadha miyyoorraayis gabbu'aadha miyyoon teenya jaartiin tanaa miti jaartii namaa tajaarsa jala deemte nama biraa jala deemte ta'uu nama qurxaadhaan qabuuf ni beeyna nuti qurxaadhaan jechuun jaartuma namaatu biyyatti nama biraa jala ka deemte oduma jaarsa wajji biyya takka keessa jiran biyyuma takka keessatti akkana hundaa jira akka waan guddoo takka gootanii isa rabshaan irra hin dhaabinaadha piliis miyyoo sanii jecha miyyoo amantii san nutti as dhufte sanii jecha xiqqeenya amantii teenyarra keessatti labsamaa jiru oduu nama kiristaanatiin ta'an maata kanatti hin fakkaatu ture garuu wanni
arraan tana muslimummaa irratti aggoo kana raawwatu amantii teenyallee xiqqeessaa jira. Piliis waan kanaa jecha miyyoo biras dhaabbadhaa. Miyyoo biras dhaabbadhaa. Mee arraan tana dardarri faan keessafu. Mee ka diyaaspooraa deema jaartii ammaa kana utuma wanni kun ta'ee arguu laalteen eegartan jaartii miskinaa jana. Mee biyya keessa ka jiru ati ka tujjaaraa ka jaarsi ishii miskinaa jana mee mees jalaa calleeftu dhalaan tun qalbii dhalaan beektu.